Artistiin Taajuu Shurrubbee haadha manaasaa qofa balleesse yookiis dhabe osoo hin taane daa'ima isaa yookiis ilma tokkicha ofii qabus dhabee jira. Mootummaan Jalman iddoo guddisaa fi bakka warra haadha abbaa hin qabnetti of jala galfatee jira. Du'a haadha manaa Taajuu Shurrubbee keessaa namoonni harka qaba jedhan Hamzaa Sheek Jaabirii fi akkasumas Baqalawaa akka feetetti jiraachuu dandeessaa fi akka barbaade ta'uu dandeessa mirga guutuu qabda jechuun gara barbaadetti ishee oofanii balaaf ishee saaxilanii jiru. Akkasumas suuraa fi viidiyoon waraabame akkuma kana Taajuun Shurrubbee Hamzaa Sheek Jaabiratti ergee sunis rakkoo guddaaf akka inni ishee saaxiluuf taasisee jira. Yoyyaa shamaa harka fuunee hordoftoonni Saaroon Entertainment biyya keessaa fi biyya alaa nageenya koo kan jaalalaa isiniif haa baay'atu jecha guyyaa kaleessaa artistiin Taajuu Shurrubbee haadha manaasaa akkuma ajjeesin mana hidhaaf galfame ture. Inni garuu waa tokko qofa of jalaa balleesse yookiis ajjeese osoo hin taane waa sadii of jalaa balleesse jira. Tokko haadha manaasaa akkam jaallatu yookiis jaalalleessaa lubbuu balleessee dhiiga dhangalaase. Lammaffaa jireenya mataasaaf qabu yookiis immoo addunyaa kanarratti namni tokko jireenya jiraatee darbuun dirqama. Jireenya isaa sanas dhaabee yookiis immoo karaa tambisee. Sadaffaa ilma tokkicha inni qabus akka inni ormaa fi abbaa ormaatti waamamus of jalaa taasisee jira. Egaa wanti kun sodaatamee kaleessa akkuma sooshaal miidiyaa irratti babal'ataa ture. Mucaan yookiis immoo daa'imni artistii Taajuu Shurrubbee harka mootummaa Jarman jalatti galee jira. Sa'aatii ammaa kana miidiyaan biyyattii walharkaa fudhanii kan isaan gabaasaa jiran abbaan erga haadha ajjeese booddee ilma isaa yookiis immoo mucaa isaanii bakka guddisa haadhaaf abbaa hin qabneetti yookiis immoo dargaggoota haadhaaf abbaa hin qabneetti akka dabalame kunuunsi taasifamee fi akka kan isaanitti guddatuuf harka isaanii jala galfatanii jiru. Mucaan kunis mucaa Oromooti. Yeroo wanti akka kanaa irratti raawwatu garuu waan baay'ee nama qaanessuu fi nama saalfachiisudha. Kunis dirmannaa dhabuurraa kan ka'e malee akkasumas miti. Akkasumas haati manaa artistii Taajuu Shurrubbee akkuma dursitee osoo lubbuun jirtu rakkoo mana ishee keessaa himataa turtetti osoo uummanni Oromoo dirmateeraa fi rakkoo isaan gidduu fureeraaf ta'e lubbuun nama kanaa ooluu dandeessu ture. Egaa akkuma kana guyyaa kaleessaa namoonni daa'ima kana ofitti fudhaa jedhanii dhaamsa garaagaraa namoonni biyya sanaaf dhaamaa turani. Garuu mucaa kana fudhachuu hin dandeenye harka mootummaa biyya sanaa fi akkasumallee bakka oolmaa warra haadhaaf abbaa hin qabnetti mucaan dabalamee akka jiraatuu fi akka kunuunsi barbaachisuuf taasifameetu jira. Kana miidiyaan Jarman walharkaa fuudhanii beesaa jiru. Carraan daa'imman Oromoo kana mudachuunsaa salphina guddaadha. Kunis of to'achuu fi miira ofii qabachuu dadhabuudha. Sagaleen garaagaraa miidiyaa irra ba'aa turee fi akkasumas guyyaa kaleessaa osoo lubbuun hin darbin dursa sagalee isheen dubbatte keessatti namoota isheen maqaa dhooftee fi akkasumallee suuraa fi yookiis immoo viidiyoo koo waraabee Hamzaa Sheek Jaabiritti kennamee jira. Innis immoo itti miidiyaa seena jettee akkuma sodaataa turtee fi akkuma bilbilaan haasa'aa turte sana qofallee miti. Namoonni harka keessaa qabanii fi namoota lama jedhamanii shakkamaa jiru. Namoonni harka keessaa qaban namoota lama yoo jedhaman namni tokko garuu wajjin hoteela keessaa buleetii jira kan jedhamus jira. Garuu inni sun hangas mara dhugaa wanti fakkaatu tokko hin jiru. Hoteela keessatti wajjin bulee achi immoo kaameraa yookiis immoo namni biraa waraabee ergee jedhu. Garuu kan isheen afaan isheetiin dubbatte guutummaa guututti Hamzaa Sheek Jaabiritti suuraa nakaasee yookiis immoo qaama koo ergee jira kan jedhu sagaleen jira. Hamzaa Sheek Jaabir. Maaltu isa dhageessa? Osoo kan? Yaa biqiltuun maseenaa ni? Yaa tanna. Ati kan gambeetaa dubbii yoo kan fotoon kusuudhaan waan xiyyaarraa fuudhi jee. Dubbii waliin suuraa sakaasee ergee godhan dhabanii. Suuraa sakaasee ergee. Suuraa sakaasee ergee. Yaa suuraa barbaadde godhaa jee. Mee wallahi isaa dhiiraa fi laaybii itti naasee nuga. Arab sadar ruang kana social media racun nambas. Laki, me isa ira itinase me taju. Wallahi Hamzah Sheek Jaabir. Hamzah dah bisa.
Ajjecha haadha manaa Taajuu Shurrubbee yookiis immoo Taajuun akka ajjeesuuf harka keessaa kan qaban jara kana lamaani. Isaanis ajjecha kana keessaa kan harka qaban Baqqalawaa fi Hamzaa Sheek Jaabirii. Sagalee irraa waraaban abbaa feetee waliin buluu akka ta'a dandeessuu fi mirga guutuu qabda jedhanii mucayyoo kanas yookiis immoo haadha manaasaa kana gara isheef hin taanee fi waan fokkitaatti kan oofaa ture Baqqalawaa yoo ta'u, Sheek Jaabir immoo qaama yookiis immoo suuraa ishee itti ergameetu jedha. Seexanni ilma namaa gaafa dogoggorsu yookiis immoo gara hamaatti geessu jaarsaa fi jaartii gidduu akkuma seexanni seeneen jedhee akkuma itti oofu miira ofii yoo to'achuu dadhaban gara badisaa fi yookiis immoo gara hamaatti deemu. Egaa haadha manaa fi abbaa manaa gidduu qaamni sadaffaan hin barbaachisu. Sababiin isaa yoo haati manaa fi abbaan manaa walii isaaniiyyuu jireenya isaaniif ga'aadha waan ta'eef akka barbaadde ta'uu dandeessaa yookiis immoo akka barbaadde jiraachuu dandeessaa wanti jedhu tokkollee fudhataman qabu. Qaamni sadaffaan haadha manaa fi abbaa manaa gidduu galee isaan hoogganuu fi gara isaan barbaadanitti isaan ajajuudhaaf aangoos ta'ee haamilee waan qabu tokko hin qabu. Sababiin isaa isaan walii galanii waan jireenya isaaniif ta'uu fi gara akkasuma namoonni tokkos immoo kanneen qoosanii fi baga ajjeesee jedhanii irratti qoosanii jiru. Namni du'e yookiis kan biyyoo qammase deebi'ee dhufee waan si godhuu fi deebi'ee dhufee wanta inni sitti balleessus ta'e siif gaarii godhu tokkollee hin jiru. Lubbuu namaa balleessuu fi akkasumas du'a namaatti kan gammadu seexanaa fi ergamoota isaa yoo ta'e malee dhalli namaa akkamitti du'a namaatti gammaduu danda'a? Maaliif uumaan keenya inni ganama nu uumeyyuu du'a nama jallaatti tasumayyuu hin gammadu. Nuti garuu osoo akka waan guyyaa tokko nyaachifne obaafnee fi rakkoo isaan gidduu jiru beeknu nuyi garuu baga ajjeesee jedhu. Akkasuma immoo gaafa qaamni saalaa yookiis immoo qaama dhiiraa irratti zayitiin nam'ee akkasumallee ganaa irratti nama biraa jaallatte jechuudhaani gaafa isheen qaama hormaata isaa miitu baga jechamaa kan ture har'a yeroo lubbuu ajjeesu immoo maaliif dubartootaaf gadditu kanneen jedhan jiru. Kun dogoggoraa fi dadhabina guddaa fi akkasumas meeshaa fi ergama seexanaa yoo ta'e malee dhalli namaa du'a jibbisiisaa fi cigaasisaa kanatti gammadu tokkollee hin jiru. Sababiin isaayyuu haati kee fi abbaan kee osoo wal ajjeesanii ati hin gammaddu. Hangam haati manaa yoo balleessite abbaan manaa balleessite ilaameen furamuu akkuma danda'u akkasuma yoo hin barbaanne immoo wal gaggeessuun akkuma jiru sadaffaa immoo amala walii fi haala walii hubachuun dirqama. Hinaaffaan immoo eenyuun iyyuu galmaan ga'e kan hin beeknee fi akkasuma eenyuu ceesisee malkaa guddaaf kan nama laannedha.